Godina Wallagga Baatti qonna arfaasaa baranaatiin callaan kuntaalli miliyoona 18 ol ni abdatama. Godina Wallagga Baatti qonna arfaasaa baranaatiin callaan kuntaalli miliyoona 18 ol ni abdatama. Godinichatti bona arfaasaatiin lafti hektaarri 600 ol misoomsuuf hojjetamaa jiraachuus waajjirri qonnaa godinichaa beeksiseera. Qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa aanaalee garagaraas arfaasaa kanaan maasii isaanii midhaan gosa garagaraatiin uwwisuuf lafa qopheessuu eegalaniiru. Qonnaan bultoonni kunniin qonna arfaasaa bara 2016-2017tiin lafa qopheessuun galteewwan qonnaa oomishtummaa dabaluu danda'an fudhachuun rooba eeggachaa jiraachuu himaniiru. Arfaasaan baranaa baay'ee namatti tola. Akkuma mootummaanis jedhaa jiru gama teekinooloojiitti fayyadamuudhaan qonna makanaayizeeshinii gochuudhaa keessatti nuti gahee keenya taphachuuf jecha bal'inaan bara kana inumaayyuu bal'inaan qonnaan bulaan lafasaa tiraakteraan kan qonchiisaa jiru jechuudha. Bal'inaan qotaa jirra. Yeroo ammaa kana halkaniif guyyaa toon jedhanii yeroo hundumaa fayyadamneetu qotaa jirra jechuudha. Qophii maasirra jira. Nuni tiraaktera kana karaa waajjira qonnaatiin baankii Siinqee wajjiniin qoodaa fudhachuudhaani qotee bulaa gara investimentiitti ce'e. Gara investimentiitti erga cenee booddee qusannoo keenya gara kaapitaala 800 qusannee sanaatiin dhuunfaadhumaan jechuudha kan nuti akka qonnaan bulaa tokkotti kan nuti fudhannee jechuudha. Akkuma amma argaa jirtanii qophiin bara kana kunoo itti seenaa jirra. Maasaa kanas qulqulleeffachaa jirra. Akkasumas egaan haaluma gaariidhaan itti seenaa jirra. Amma egaa kan nuyi irratti qophaa'aa jirru kilaasteera sanyii boqqolloo kan jedhamudha. Karoora irratti baafannee sanyii hamma nu ga'u xaa'oo hamma nu ga'u isa kana koree dhaabbannee koree keenya irratti galmoofnee jirra. Haalli qophii maasii kun egaa duraa kunoo qonna irratti bobbaaneetuyyuu qonna qotaa jirra, lafa qopheessaa jirra. Akkaataan hojii keenyaa kun kilaasterannee ijaaramnee jirra. Dhuunfaatti tun taane lafa naannoo wal bira jiruuni walitti dhufneetiyyuu lafa kana bal'inaan hojjechaa jirra. Kana booddee unigaa lafa qopheessaa jirraati amma sanyii fi xaa'oo wanta nu barbaachisu hundaa eeggachaa jirra jechuudha. Amma kilaasteera qotuudhaaf kun amma waliin taane bakka kanatti argamnee hojiidhaaf akka wal qabnee misooma kana babal'isuudhaaf kun amma qonnaadhaan dhiyaannee jirra jechuudha. Wal qabamnee waliin taanee akka callaa gaarii argamsiisnuuf amma sanyii fi xaa'oo eegganna lafa kana akka qopheessinee booddee sanyii fi xaa'oo eegganna sanyii nu dhiyaate kanarratti sirna siraataan hojjechuudhaan callaa gaarii akka argamsiisnuuf irratti qophoofnee jirra jechuudha. Godina Wallagga Baatti qonna arfaasaa bara 2016-2017tiin lafti hektaarri 600 fi 82,742 midhaan gosa garagaraatiin uwwisuuf karoorfame keessaa hanga ammaa lafti hektaarri 200 ol qotamee facaasaaf qophaa'u kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaa obbo Asfaw Hambisaa milkaa'ina kanaafis galteewwan qonnaa kanneen akka sanyii filatamaa fi xaa'oo kuntaalli 300 fi 29 qonnaan bultoota biraan ga'amaa jira jedhaniiru. Bara oomisha qonna gannaa 2016 kana jechuudha akka godina Wallagga Baatti lafa hektaara 662,749 qonnee callaa miliyoona 18.5 argachuudhaaf karoorfannee hojiitti galee jirra. Kana immoo mijeessuudhaaf leenjii sadarkaa Oromiyaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa gandaa aanaatti, sadarkaa gandaattis ogeessa keenyaatii fi qonnaan bultootaa qonna fudhattootaaf leenjiin hubannoo cimsuu karaa adda ta'een bara kana kennamee jira. Walumaa gala hojii kana milkeessu hanga ammaatti qophiin maasii godhamee jiru jechuudha. Lafa hektaarri 100,000 qotamee jira jechuudha hanga guyyaa har'aatti. Hojii kana milkeessuudhaaf calaqulleessituuwwan qonnaa barbaachisan kan akka xaa'oo, kan akka sanyii, kan akka keemikaalaa yeroo ammaa kana galaa jiru. Walumaa gala akka godina keenyaatti xaa'oo NPSF yuuriyaa jechuudha walii gala kuntaala 800,029 dhiyeessuudhaaf karoorfannee jirra. Hanga ammaatti xaa'oo walumaa gala jechuudha gosa sadaniyyuu kuntaalli 83 yeroo ammaa kana gara jira. Hanga ammaatti jechuudha rabsiinsa kuntaala 53 kan ta'u qonnaan bulaa keenya harka ga'ee jira jechuudha. Sanyiiwwan kana barbaachisan kan akka sanyii boqqolloo akkasumas keemikaalii garaagaraa walumaa gala jechuudha karoora keenya kan sanyii boqqolloo bal'aallee jechuudha hanga ammaatti kan karoorfannee jechuudha. Sanyiin boqqolloo gosa garaagaraa paawonerii akkasumas immoo jechuudha gosa beechotaa
bakkoo bireedii kana jechuudha kuntaalli kumni lamaaf dhibba sadiif 33 qonnaan bulaa harka gahee kan jiru jechuudha. Itti aanaan bulchaa godina Wallagga Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa gama isaaniitiin arfaasaan baranaa yeroodhaan waan eegaleef qonnaan bultoonni haala mijataa kanatti fayyadamuun cimanii hojjechuu akka qaban dhaamanii milkaa'ina isaatiifis deeggarsaa fi hordoffiin ogeeyyii misoomaa sadarkaan jiranii cimeetti fufuu qabaa jedhaniiru. Lafa qonnaadhaan mijataa ta'e rooba gahaa qilleensa mijataaf bishaan laga yaa'u bokkaa godina gahaa qabu godina qonnaadhaan mijataa ta'ee fi haala qabatamaa jiruunis oomishtummaa olaanaan irraa argamaa jiru ta'uunsaa hin beekamacha. Kanaaf bara kanas qonnaa arfaasaa jechaadha kan ganna kana yeroodhaan amma bokkaan ammas roobuu jalqabee jira arfaasaan dhufaa jira waan ta'eef qonnaan bulaan keenya qindaa'ee bifa kanaan jechaadha bakka hundaatti qophii maasii geggeessaa jira. Maasii isaa yeroodhaan kilaasteraan qindaa'ee jechaadha karaa gurmaa'een qonna isaa qophii maasii kana akkuma jalqabe kana cimsee karaa wal fakkaatu itti fufuu qaba. Karaa biraa callaa guddistuun bara kana jechaadha bira darbee hanqina adda addaa tureera. Bara kana garuu callaa guddistuun karaa fooyyee qabuun ga'umsaan mootummaan dhiyeessaa jira. Rakkoon gama kanaan jiru hiikamee jira. Keessaayyuu xaa'oon jechaadha yeroo ammaa kana bal'inaan galaa jira. Baay'eensaa harka qonnaan bulaa galaa jira waan ta'eef isa kana seeraan bitannee itti fayyadamu. Kanneen harka keenya hin galleellee qonnaan bulaan dafee xaa'uusaa harkasaa galfachuu sanyii filatamaa dafee fudhachuu qophii maasii irratti immoo baay'inaan jechaadha akkuma jalqabdan kana karaa kilaasteraatiin qindaa'uudhaan qophii maasii keessan akkuma godhaa jirtan cimsitanii akka itti fuftan isiniin jecha hojii qonnaa keenya milkeessuudhaaf jireenya keenya jijjiiruudhaaf badhaadhina sadarkaa maatiitti sadarkaa biyyaatti sadarkaan jireenyi maatiitti yoo jijjiirame sadarkaa biyyaatti badhaadhinni yaadnu sun dhufa waan ta'eef badhaadhina kana mirkaneessuudhaaf qindoominaan hojjechuun barbaachisaadha. Akka godina Wallagga Bahaatti misooma qonna arfaasaa kanarraa callaan kuntaalli miliyoona 18 fi 500,000 ol ni argama jedhamee abdatama.